Korri saaniteeshinii magaalota addunyaa magaalaan Hawaasa qaroomee qulqulluudha mata duree jedhuun jalqabame. Deettaan ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa qulqullinni magaalota eegame hawaasni fayyummaa fi jireenyi isaa akka eegamuuf qooda fudhattoonni qindoominaan hojjechuu qabu jedhani. በንጹህና ጽዱ ከተሞች መኖር Magaaloti qulqulluuf bareedoo keessa jiraachuun dhimma fayyaa qofa osoo hin taane dhimma diinagdeetis. Kanaafuu balfa xuraawaa dhangala'aa xuraawaa fi keemikaalota warshaalee keessaa bahuun qulqullina magaalotaa faalan ittifamuu qabu. Qulqullinni magaalotaa eegamee eegumsi fayyaa hawaasaa akka mirkanaa'uuf qooda fudhattoonni qindoominaan hojjechuu qabu. Ministeerichi imaammata hojii saaniteeshinii magaalota jijjiirama jiru wajjin tarkaanfachiisuu dandeessisu qopheessee hojjechaa akka jirus himaniiru. Bakka bu'aan ministeera bishaan jallisii fi enerjii obbo Baahiruu Waldamaariyaam ministeerichi hojii saaniteeshinii magaalotii keessatti haala adda ta'een eegalee jira jedhani. ከተሞቻችን የመጠጥ ውሃ የፍሳሽ አወጋገድና magaalonni maaster pilaanii bishaan dhugaatii qulqulluu dhabamsiisa dhangala'aa fi boololaa akka qabaataniif magaalota hedduu keessatti haala adda ta'een hojjechaa jirra. Maaster pilaaniin hojii saaniteeshinii magaalaa Jimmaa yeroo dhiyootti xumurama. Komishinarri itti aantuu komishinii jijjiirama qilleensaa naannoo fi bosonaa Adde Fireenesh Makuraa qulqullinni magaalota akka eegamuuf hojimaata dhabamsiisa xurii hammayyeessuun ciminaan hojjechuu akka barbaachisu himaniiru. ወንዞቻችንን በማልማት ለነዋሪዎችም ንጹህና ጤናማ lagoota keenya misoomsuun jiraattotaaf naannoo qulqulluu fi fayya qabeessa mijeessuun dirqama ta'a. Kanaaf immoo mekaanaayizeeshinii dhabamsiisa balfaatti fayyadamuun hojimaata isaa ammayyeessuun barbaachisaadha. Koraa guyyootii lamaaf gaggeeffamu kanarratti barreeffamoonni eegumsa qulqullina magaalotaa irratti xiyyeeffatan ogeessotaan dhiyeeffamuun irratti mari'atama. Koraa ministeera fayyaatiin qopheeffame kanarratti qooda fudhattoonni dhimmichaa magaaloti 50 ol irraa dhufan irratti hirmaachuu isaanii hubanneerra.